Guyyaa harka fuune akkam jirtu hordoftoonni maatii Yaaqoob YouTube channel biyya keessas biyya alaas teessanii karaa YouTube barumsa keenya kan hordofaa jirtan baga nagaan deebitan baga nagaan dhuftan isiniin jenne jirra. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel ani barsiisaa Yaaqoobiiti. Tole akkuma beekamu yeroo darbe barnoota keenya afaan Oromoo qubee dubbisuu irraa kaasnee sagaleessinee jecha haga ijaaruutti waliin barannee waliin barataa turre jechaadha. Ammas sa'aatii ammaa kanattis mata duree haaraa tokkoon Yaaqoob YouTube channel dhufee jira. YouTube keenya kana subscribe gootanii maatii keenya kan hin taane YouTube keenya subscribe godhaa maatii keenya ta'a. Kanneen maatii keenya taatan immoo YouTube keenya kana like, share, comment godhaatii viidiyoo keenya irraa ilaaluu waliin eegalaa isinii jenna. Mana keessan teessanii bilbila harka keessaniidhaan barnoota afaan Oromoo barachuuf fedhii guddaa kanneen qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriin irratti argamu karaa immoo karaa WhatsApp, karaa Telegiraamii, karaa isinii mijatee sa'aatii isinii mijate hundumaatti Yaaqoob YouTube channel irraa barachuu ni dandeessu isiniin jenna. Hayyee gaariidha. Arras Yaaqoob YouTube channel mata duree tokko qabatee jechuus dhufee jira. Mata duree nuti har'a waliin barannu dubbisaame kana maal jedhaa? Garaagarummaa qubee tokkoon jechi jijjiiramuu kan jedhu waliin barannaa jechaadha. Garaagarummaa akkamii? Garaagarummaa qubee tokkoon jechi jijjiiramu maal jechuudha? Akkas jechuun garaagarummaa qubee tokkoon jechi jijjiiramuu ni danda'a moo hin danda'u? Yoo danda'e maal ta'a kan jedhu waliin barannaa jechaadha. Egaan jechi tokko jechi jedhamee kan barraa'u yeroo jecha sana jennu arraba keenya irratti sagalee isaa erga jennee booda rakkan immoo barreeffama isaa barreessinaa jechaadha. Fakkeenya tokko walii qabannee haa ilaallu. Fakkeenya jedha kuni fakkeenya jalqabaa ilaala. Kun maal jedhaa? Kun maal jedha? Garaagarummaa qubee tokkooti jarri kun kan isaan garaagara godhu. Hiika garaagaraas qabaatu jechaadha. Garuu wal fakkaatu. Egaan namoota keenya kan rakkisu isa kanaadha jechaadha. Kan ammoo adda baafachuun dirqama koo fi dirqama keessanii dubbisaame kana gaara baay'ee gaariidha. Gaara jedhaa. Tole kunoo maal jedhaa? Sekendii 2 isinii kenna. Yaala sekendii 2. Baay'ee gaariidha. Dubbistan jedhee namanaa. Kunoo maal jedhaa? Garaa jedha. Garaa. Amma garaagarummaa gaara kan jedhuu fi garaagarummaa garaa kan jedhu yoo ilaallee gaara kan jedhu gaa dheeraa raa gabaabaadha. Garaa kan jedhu immoo gaa gabaabaa raa dheeraadha. Arraba keenya irratti sagalee kana sagalee sana dursa osoo hin barreessin. Gaara gaafa jennu gaara jennee gaan arraba keenya irratti ni dheerata raan ni gabaabbata. Garaa kan jennu gaan arraba irratti ni gabaabbata raan arraba irratti ni dheerata yeroo sagalee isaa jennu jechaadha. Isa kana immoo finnee asirratti harkaan barreessinaa jechaadha. Kanaafiyyuu qubee tokko hir'isnee yookaan daballee jennaan jechi tokko maal ta'a? Ni jijjiirama jechaadha. Ni jijjiirama. Hiika garaagaraas qabaata. Mee kanas dubbisaa. Kanaaf kun wal fakkaataadha. Garuu hiika garaagaraa qabu. Hiiki isaanii garaagara. Fakkeenya kana sirriitti haa ilaalu. Fakkeenyi kun maal jedhaa? Kana isin dubbisaa, kana immoo ni dubbistu. Tole kanaan dubbisaan. Kun maal jedhaa? Balaa jedhaan. Balaa jedhaa. Tole kunoore dubbisaa sekendii 2. Baay'ee gaariidha. Dubbistan jedhee namanaa. Kun immoo maal jedhaa? Baala jedha. Kun baala jedhaa. Kun immoo balaa jedha. Amma asirratti waan nuti hubachuu qabnu kun maal jedhaa? Balaa jedha. Baa gaabaa laa dheeraadha. Kunoo baala jedhaa. Baa dheeraa laa gaabaa. Garaagarummaa isaan argitanii qubee tokko hir'isuuf dabaluu yookaan bakka jijjiirsinnaan hiika akkamii akka inni qabaatu asirratti hubachuu ni dandeessu jechaadha. Hayyee. Nafaana jirtu jedhee namaan YouTube keenya subscribe godhaa maatii keenya ta'a. Kanneen maatii keenya ta'an immoo like, share, comment godhaa biraan gahaa isaanillee maatii keenya akka ta'aniif maatii keenya kanneen ta'an gahee keessan baadhaa isiniin jenna. Mana keessan teessanii immoo toora lakkoofsa bilbila iskiriin irratti argamuun Yaaqoob YouTube channel irraa gatii madaalawaadhaan barnoota qubee afaan Oromoo barachuu ni dandeessu haala gaariin jechaadha. Hayyee as geenya jirra. Mee haa dubbisnu kana gaafa dubbisnu mee maal jedha kun? Haa dubbisnu mee kana. Kun maal jedhaa? Kun maal jedha? Ilaala garaagarummaa qubee tokkooti. Garaagarummaa qubee tokkoo. Kun maal jetti? Maa gaabaa laa dheeraa. Kunoo maa dheeraa laa gaabaa. Hayyee haa dubbisnu malaa. Tole maala. Baay'ee gaariidha. Garaagarummaa isaanii argitan hubattan jedhee namanaa jira. Kun maal jedhaa?
malaa jedha. Kun immoo maala jedha. Malaa fi maalli garaagarummaa inni qabaatu isuma kanaadha jechaadha. Hayyee isinii galeera jedhee namana yuutuuba keenya irra deddeebitanii ilaaltanii waan isinii hin galle immoo toora lakkoofsa bilbila iskiriinitti agartanii kanaan eloo jettanii waan gaafattan gaafachuu ni dandeessu isiniin jennaa jechaadha. Hayyee baay'ee gaariidha. Mee dubbisnu kana. Kun maal jedhaa? Kun jecha maaliitii jecha irra buta qabudha. Harmee baay'ee gaariidha. Harmee jedhaa. Harmee jedhaa irra buta qaba. Tole mee asitti immoo raakii hambifna. Gaafa raan keessaa hafatu qubeen sun qubee tokko gaafa keessaa hambifnu maal jedhaa? Hamee jedha kun immoo. Hamee. Amma egaa harmee fi hamee gidduu garaagarummaa jiru ilaalaa. Kun hundi kan ta'e sababa maaliif? Sababa jechi tokko. Jechi kun qubeen tokko keessaa hir'atee fi garaagarummaa amma kana uummatee jecha. Kanaaf yeroo barreessinus yeroo sagaleessinus haala gaariidhaan fayyadamuudhaan dursa sagalee isaa erga sagaleessinee barreessuun dirqama koof dirqama keessan. Hayyee dubbisaa kana. Kun maal jedhaa? Kun maal jedhaa? Kun maal jedhaa? Daadheeraa raagaabaa kunoo daadheeraa raadheeraa. Kun daara. Daara. Baay'ee gaariidha. Daara. Mucaa koo daara baase. Daara. Baay'ee gaariidha. Kunoo daaraa jedhaan. Daaraa. Gubataa mukaa cilee osoo hin taane kan daaraa bu'isan. Maal jedhaman immoo daaraa. Hayyee ilaalaa agartanii garaagarummaa isaanii yeroo barreessinu. Daaraa kan jedhuu fi daaraa kan jedhu garaagarummaa inni ittiin qabaatu isa kanaadha jechaadha. Hayyee dubbisnu kanallee. Dubbisaa kana. Kanaaf kan dubbisaa. Kun maal jedhaa? Kun maal jedhaa? Sekeendii 2. Baay'ee gaarii dubbistan jedhee namana. Kun maal jedhaa? Gaala. Gaala. Hayyee baay'ee gaarii. Gaadheeraa lagaabaa. Gaala. Asittoo gaagaabaa laadheeraa. Gaa gaabsinee laa gaadheeressu maal jedhaa? Galaa jedha kun immoo. Agartanii garaagarummaan nuumatu. Gaalaa fi galaa gidduu hiika garaagaraa hiika hammam gargar fagaatu kan inni qabaatu asirratti hubachuun dirqama koo dirqama keessan. Garaagarummaan qubee tokkoon uumamu kana fakkaata. Mee fakkeenya kan biraa dubbisaa kana. Kanaafi kan dubbisaame. Kun maal jedhaa? Kun maal jedhaa? Sekeendii 2 kanas. Baay'ee gaarii dubbistan jedhee namana. Kun maal jedhaa? Gaabbii. Gaabbii. Gaadheeraa bii jabaataa dheeraa. Asittoo gaadheeraa bii dheeraa. Kun gaabii jedhaa. Kun gaabbii jedha. Agartanii garaagarummaa isaanii. Garaagarummaan jechoota kana lamaanii isa kana fakkaata. Gaabii fi gaabbii gidduu garaagarummaa haga kanaa ga'utu gidduu galee argamaa jechaadha. Baay'ee gaariidha. Hordoftoonni maatii keenyaa yuutuuba keenya laayik, sheer, koomentii godhaa hiriyoota keessan biraan ga'uu hin dagatinaa. Hayyee fakkeenya dhumaa kana dubbisame. Fakkeenya dhumaa kana dubbisu. Kun maal jedha? Kun nyaate. Tolaan ciree nyaate. Baay'ee gaarii. Tolaan ciree nyaate. Kunoo nyaatte. Nyaatte. Caaltuun ciree nyaatte. Nyaateen dhiiraaf nyaatteen dubaraaf fayyada jechaadha. Agartanii garaagarummaa kan uumasitti nyaatte kan jedhu nyaate kan jedhu nyaadheeraa ta'e gaabaa. Nyaatte kan jedhu nyaadheeraa ta'e gaabaa. Jabaataa gabaadha jechaadha. Nyaate nyaatte. Baay'ee gaariidha. Sabiskiraayib godhaa maatii keenya ta'a. Haga viidiyoo biraan walitti deebinutti. Mana keessan teessanii barachuuf fedhaa guddaa kanneen qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriinitti argamu. Yaaqoob yuutuub chaanal irraa eloo jettanii barachuu dandeessu. Baraa bulaa deebanaa bakka nagaa turaa.